Suuraan asirratti argaa jirtan kun suuraa haadha keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam ilma ishee Fayyisaa addunyaa kan ta'e Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qabattee kan jirtudha. Bakki suuraan kun jiru bakka hin malleefidha jechuudha. Iddoon kun iddoo ciisichaati. Iddoo sirrii miti. Suuraan qulqullootaa kabajaan bakka kaawwamuu qabu ni qabaata. Isa kana sirriitti eessa kaawwamuu qaba? Suuraan qulqullootaa maaliif barbaachise? Hin barbaachisa moo hin barbaachisu kan jedhu bal'inaan laallaa itti aansinee. Dabalataan immoo suuraan amma asirratti argitan kun suuraa waadaa hararaa kidaana maratiiti. Sirrii miti jechuudha. Akka sirnaa fi barsiisa mana kiristaanaa keenyatti jechuudha. Siiliiwwan kana yoo ilaaltan siilii uumaa keenya Sillaasee, siilii Fayyisaa addunyaa Yesuus Kiristoos, siilii qulqulluu Gabri'eel, siilii qulqulluu Mikaa'el, siilii Yohaannis Cuuphaa, siilii abbaa keenya Abuna Taglamaanoos, siilii qulqulleettii Arseemaa fi kanneen kana fakkaatan mootiin hedduun wanta hamaa kana kan hojjechaa turan ni jiru. Fakkeenyaaf mootiin asirratti argitan kun mootii biyya lafaati. Yeroo sanaaf kabaja yoo qabaate kabajni isaa kan biyya lafaati malee kan samii miti. Mootiidha. Durboon Maariyaam garuu mooticha addunyaa kan ta'e Yesuus Kiristoosiin deessee mana kiristaanaa keenya keessatti adeemsa qaba. Garuu utuu namni biyya lafaarra jiru osoo ammoo hojjechaa jiru nama kana kadhachuun nama kana akka qulqullootaatti ilaaluun maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtootaa maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen tawaahidoo akkasuma hordoftoonni amantaa biroo chaayinaalee dhangaa lubbuu yeroo hunda kan hordoftan hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galannii fi ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Viidiyoo kana keessatti guyyaa har'aa kana kan waliin ilaallu wanta miira namaa tuqu, wanta baay'ee nama gaddisiisu, fakkii qulqullootaa, suuraa qulqullootaa fayyadamuudhaan warreen amantaa keenyaan faallaa ta'an, warreen suuraa qulqullootaa hin jaallanne, qulqullootaaf kabaja hin laanne, bakka hin malleefitti suuraa qulqullootaa yookiin immoo fakkii qulqullootaa yeroo isaan fayyadamaa jiran sooshaal miidiyaa kanarratti mul'achaa jira. Dabalataan immoo mana kiristaanaa keenya keessattis amantoonni mana kiristaanaa keenya hubannoo dhabuurraa kan ka'e suuraa qulqullootaa madda galiidhaaf qofa kan itti fayyadamanii fi bakka hin malleefitti kan itti tajaajilaman yookiin immoo suuraan qulqullootaa kun tajaajila akka inni laatu kan taasisan ni jiru. Namoonni immoo kabaja ofii isaanii suuraa qulqullootaadhaan of qixxeessuu barbaadan mana qulqullummaa keessatti yeroo isaanii suuraa qulqullootaa wajjiniin suuraa isaanii kaahan mul'achaati kan inni turee fi ammas mul'achaa jira. Kun immoo wanta sirrii hin taanee fi waan ta'eef iyyuu dirqama osoo irra hin darbiin ni dubbanna. Dabalataan immoo namoonni tokko tokko dogoggora guddaa kan isaan taasisaa jiran dhimma suuraatiin wal qabate. Dhimmi kunis maal inni kan jedhu ragaa wajjin kan ilaallu ta'a. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na hordofaa. Viidiyoo kana hundumti keessan laayik gochuudhaan jalqabaa. Warreen haaraa taatan immoo baga nagaadhaan dhuftanii. Chaayinaaliin kun barnoota hafuurawaa kan irratti barannuu fi wanta gaaffii isinitti ta'e kan irraa argattan waan ta'eef iyyuu sabiskiraayib godhaa. Mallattoo bilbilaa sana tuquudhaan immoo ol kan jettu irra kaayaa. Viidiyoo kana hanga xumuraatti hordofaa, irraa fayyadamtu, irraa barattu waan ta'eef jechuudha. Suuraa qulqullootaa warri hin jaallanne yookiin immoo qulqulloota warreen balaaleffatan araarsummaa isaanitti kanneen hin amannee fi suuraan qulqullootaa iyyuu gonkumaa hin barbaachisu jedhanii warreen yaada faallaa ta'e of keessaa qaban akkamittiin bakka hin malleefitti suuraa qulqullootaa fayyadamaa jiru kan jedhu jalqaba irratti waliin ilaalla jechuudha. Suuraan asirratti argaa jirtan kun suuraa haadha keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam ilma ishee Fayyisaa addunyaa kan ta'e Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qabattee kan jirtudha. Bakki suuraan kun jiru bakka hin malleefidha jechuudha. Iddoon kun iddoo ciisichaati. Iddoo ciisichaa kanatti immoo egaa suuraan qulqullootaa hin barbaachisu jechuudha. Kun sirnaa fi seera mana kiristaanaa keenyati. Suuraa qulqullootaa miti. Suuraa haadha keenya giftii keenya Dubroo Maariyaam, suuraa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos mitiiti. Suuraan namaayyuu fakkiin namaayyuu kabajaatiin wanti isaaf malu taasifamee fi mana suuraa gaafa deemnee suuraa kaanu golgaadhaan yookiin immoo mastaawatiidhaan yookiin daawwitiidhaan hojjetamee kan qophaa'ee keessa teechisuudhaan manattis immoo bakki suuraawwan irra ta'an qopheessuudhaan kabajaan ni keenya. Maal taanan egaa suuraa qulqullootaa kana siree irratti fayyadamuun kan barbaachiseef kan jedhuu fi egaa tuffii tokkoffaan tuffiidhaa fi
Lammaffaan immoo amantoota mana amantaa kana keessa jiran ceephaa'uudhaa fi sadaffaan immoo suuraa qulqullootaa hin barbaachisu jechuudhaaniin warri morman faallaa amantaa kanaa warri ta'an akkuma kaleessa daabiloos haadha keenya giftii keenya dubroo Maariyaam hari'achaa ture. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 irraa kaastanii gaafa dubbistan rakkoowwan turan arguu dandeessu. Har'as immoo qaaman argachuu illee dadhaban kan akka tuufaanii faa kan akka Yihuudootaa jechuudha mana qulqullummaa keessaa nuufaa baatu jedhanii warreen mormaa turan. Har'a immoo dhaloota sana bakka bu'uudhaaniin suuraan isheellee bakka hin barbaachisnetti akka kaawwamuu fi maqaan ishee gaarummaadhaan akka hin kaa'amnee fi warreen barbaadan kaayyoo mataa isaanii fayyadamuudhaaf yookiin immoo jibbiinsa agarsiisuudhaaf jecha kan itti fayyadamanidha. Kun egaa dubroo Maariyaam irraa yookiin immoo qulqulloota irraa wanti hir'isu hin jiru. Kan isaan itti hir'atu ulfina kabaja ofumaa isaaniitiif dhabu gatii hojii isaanii dhumarratti kan argatan ta'u. Nuti garuu kiristaanonni wanta kana ni balaaleffanna. Sirrii miti suuraan qulqullootaa kabajaan bakka kaawwamuu qabu ni qabaata. Isa kana sirriitti eessa kaawwamuu qaba? Suuraan qulqullootaa maaliif barbaachise? Hin barbaachisu moo hin barbaachisu kan jedhu bal'inaan laallaa itti aansinee dabalataan immoo suuraan amma asirratti argitan kuni suuraa waadaa hararaa kidaana maratiiti. Egaa kanaati wal fakkaachuudhaan suuraa ishee fakkeessuudhaan wantoota garaagaraa ansoolaa irratti uffata garaagaraa irratti hojjechuudhaan jechuudha. Akka fuuxaatti kan isaan uffatanii kunis sirrii miti ni balaaleffanna. Kanneen caammaa irratti yookiin kophee irratti hojjetan jiru, kanneen uffata irratti hojjetan jiru haaluma kanaan wal fakkaatee kanneen kana fakkaatan akkasumas siliipparii caammaa irratti illee kan hojjetame suuraan qulqullootaa irra deemuudhaan suuraa qulqullootaa tuffachuudhaan suuraa fayyisaa addunyaa Yesuus Kiristoos tuffachuudhaan irra deeman taammiree yookiin immoo raajii waaqayyoon agarsiiseen gatii hojii isaanii biyya lafaa irrattis kan argatan jiru. Booddeerras immoo dhumarratti gatii hojii isaanii kan isaaniif kaawwame ijoollee daabiloos warri ta'an hojii hamaa kana kan hojjetan jiru. Maaliif yoo jenne macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 4 irraa kaasnee gaafa dubbisnu waaqayyo waan hundumaa waan uumeef qaba. Jalloota iyyuu guyyaa firdiitiif uume jedha waan ta'eef iyyuu hojii gaarummaa hojjechuu osoo danda'anii hojii hamaa kana kan hojjetan waaqayyoon kan kabaje warri tuffatan ni jiru jechuudha. Waaqayyoon erga akka isaan cubbuu hin qabneetti isaan lakkaa'ee eenyutu isaan hadheessuu danda'a jechuudha. Phaawulos Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 33 irratti akka dubbate isaan akkasumaan dadhabu malee akkasumaan dhamamu malee kabajni qulqulloota irraatii hir'atu tokko illee hin jiru. Kanis hir'atu yoo jiraate isaanumatti hir'ata waan ta'eef iyyuu kanaafuu akka waliigalaatti dhimma kana ni balaaleffanna. Biraatiin immoo mana qulqullummaa keenya keessa warreen jiranii fi amantoonni kabaja suuraa qulqullootaadhaaf qaban irraa kan ka'e suuraa qulqullootaa bakka hin malleefitti kan fayyadaman jiru. Kana gaafa jennu fakkeenyaaf ani nama tokko nan jaaladha yoo ta'e nama sana waan nan jaaladhuuf dirqama suuraa isaa yookiin fakkii isaa bakka hin taane hin kaa'u. Kabajaan hin kaa'u nama sana nan jaaladha yoo ta'e. Asirratti jechuudha ergaan ani dabarfachuudhaaf barbaade nusi qulqulloota ni jaalanna taanaan laphee keenya keessatti qulqulloota ni kabajna ni jaalanna taanaan jaalala isaaniif qabnu mul'isuu kan dandeenyu amantaadhaan laphee keenyaan mul'isuu ni dandeenya. Hojii gaarii hojjechuudhaan maqaa isaaniitiin hiyyeessa nyaachisuudhaan hojii gaarii hojjechuudhaan mul'isuu ni dandeenya. Garuu faallaa kanaa kan ta'e qulqulloota jaalannaa qulqulloota kabajnaa addunyaatti waa'ee qulqullootaa lallabna jechuudhaan akka uffataattis immoo uffachuudhaan mana kiristaanaa keenya keessatti dabalataan immoo madda galii taasisuudhaan tisheertii adda addaa irratti naxalaa adda addaa irratti immoo silii qulqullootaa yookiin fakkii qulqullootaa teechisuudhaan kan gurguran ni jiru jechuudha. Kuni sirrii miti jechuudha akka sirnaa fi barsiisa mana kiristaanaa keenyatti jechuudha. Siliiwwan kana yoo ilaaltan silii uumaa keenya Sillaasee, silii Fayyisaa Addunyaa Yesuus Kiristoos, silii qulqulluu Gabrieel, silii qulqulluu Mikaa'el, silii Yohaannis Cuuphaa, silii abbaa keenya Abuna Taglamaanoos, silii qulqulleettii Arseemaa fi kanneen kana fakkaatan tisheertii irratti yeroo baay'ee hojjetamuudhaan dhuunfaadhaanis ta'ee waldaadhaan karaa adda addaatiin yeroo itti raabsamuu fi yeroo itti gurguramu, yeroo itti gabaarra oolu, yeroo itti maxxanfamu yeroo adda addaatti ni argina jechuudha. Rakkoo kan fide maalinni maxxanfamuu isaa qofa osoo hin ta'in dhiibbaan inni fidu maalinni yoo jenne fakkeenyaaf uffanni kun ni xuraaha, ni miiccama. Gaafa miiccinu immoo uffanni kun maal ta'a deema, ciccitaa deema, halluu isaa jijjiirrachaa deema. Gaafa sana siiliin irra jiru kunis maal ta'a deema, hojjumaan ciccitaa, hojjumaan gaafa uffanni kun gatamu, hojjumaan gatamaa jechuudha.
Kun immoo kabaja qulqullootaadhaaf qabnuuf gaafa uffannu deebinee dhumarratti immoo gaafa gannu ammam waaqayyoon akka nutti gaddu ammam abbaan siilichaa sun akka nutti gadduu danda'u sirriitti yaaduun barbaachisaadha. Yeroo adda addaatti hojii humnaa hojjechuu dandeenya. Gaafa hojii hojjennu qaamni keenya iyyuu ni xuraa'a jechuudha, uffata keenya miti. Gaafa xuraa'u immoo egaati uffanni sunis maal ta'a ni xuraa'a jechuudha. Gaafa xuraa'u dirqama miicama. Siiliin qulqullootaa immoo xuraa'ummaan osoo hin ta'in kabajaanii kan inni kaawwamuu qabu waan ta'eef iyyuu kanaaf iyyuu kiristaanonni dhimma kana xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan wantoota akkanaa otoo raawwachuu baanne baay'ee gaariidha jechuudha. Manni kiristaanaa keenyas kanarratti dirqama hojjechuu danda'utu irra jiraata ture. Dabalataan wanti baay'ee nama gaddisiisu immoo siiliin qulqullootaa yookiin immoo suuraan qulqullootaa kabaja qabaatee osoo jiru suuraa qulqullootaadhaan warreen of fakkeessan hedduu isaaniitu jiru. Baroota baay'eedhaaf mana kiristaanaa keessatti suuraa qulqullootaa bukkeetti yookiin immoo karaa tokkoon of kaasuudhaan gaafa namoonni mana kiristaanaa dhufanii mana kiristaanaadhaa fi mana kiristaanatti gaafa sagadan gaafa waaqayyoon galateeffatan gaafa kufan akka isaaniif kufan kan taasisan mootonni hedduun wanta hamaa kana kan hojjechaa turan ni jiru. Fakkeenyaaf mootiin asirratti argitan kun mootii biyya lafaati. Yeroo sanaaf kabaja yoo qabaate kabajni isaa kan biyya lafaati malee kan samii miti. Mootiidha. Durboon Maariyaam garuu mooticha addunyaa kan ta'e Yesuus Kiristoosiin deessee akkamittiin suuraan isaa fi suuraan ishee wal qixxaachuu danda'a jettanii yaaduu danda'u isinirra jiraata jechuudha. Wanti kun mana kiristaanaa keenya kan bakka hin buunee fi seenaa yaadannoo qulqullootaas kan bakka hin buune waan ta'eef ani akka mataa kiyyaatti nan balaaleffadha, sirrii miti. Sirrachuu waanta qabudha. Mana qulqullummaa keessaati suuraan namaa bahuu qaba jechuudha. Manni qulqullummaa sun mana qulqullummaa waaqayyooti malee kan namaa miti jechuudha. Kanaafiyyuu manni qulqullummaa koo iddoo kadhannaati. Isin garuu holqaattuu taasifattanii waan fedhii keessan itti raawwattan akkuma jedhe manni qulqullummaa waaqayyo kan fedhiin keenya itti raawwatamu fedhii foon keenyaa of mul'isuudhaaf kan itti raawwannu yookiin immoo kabaja ofiidhaaf kan dhaabbatte sun ta'e kabaja waaqayyo mul'isuudhaaf kan dhaabbatte waan ta'eef kun sirrii miti jechuudha. Dabalataan immoo namoonni tokko tokko egaa waan gootan yookiin immoo waan godhaniif hin beekaniif yaa waaqayyo dhiifama godhiif akkuma jedhame wangeela irratti barreeffame waan godhan waan raawwatanuu kan hin beekne kabaja namaa akka kabaja waaqatti kan ilaalan ni jiru jechuudha. Namni osoo lubbuudhaan jiru qulqulluu ta'uu hin danda'u jechuudha. Qulqullummaan nama tokko kan mirkanaa'u qabsuuraa inni gaggeesse irratti hundaa'uudhaan qabsuuraa seenaan isaa qoratamee erga bira gahamee booddeedha jechuudha. Namni kun qabsuuraa qaba yookiin immoo yaadannoon taasifamuufii qaba jedhamee kan murtaa'u mana kiristaanaa keenya keessatti adeemsa qaba. Garuu too namni biyya lafaarra jiru osoo ammoo hojjechaa jiru nama kana kadhachuun nama kana akka qulqullootaatti ilaaluun sirrii miti jechuudha. Dhimmi kunis dhimma sirraa'uu qabudha. Kiristaanonni dhimma kanarratti hubannoo taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Wanta raawwannu kamiyyuu wanta hojjennu kamiyyuu hubannoodhaan yoo ta'e baay'ee gaariidha. Maaliif wanti nuti raawwannu namoota biraa gufachiisa yoo ta'e kadhannaa nuti kadhannu hojiin nuti raawwannu kan nu jalaa ta'a waan ta'eef. Mee kanaan wal qabachuudhaan jechuudha dhimma waliigalaa keenyatti waa xiqqoo ergan dubbadheen booddee siiliin qulqullootaa maal inni macaafni qulqulluu waa'ee suuraa qulqullootaa maal jedha warreen biroos waa'ee suuraa qulqullootaa maal jedhu kan jedhu waliin laalla. Jalqaba irratti egaa suuraa qulqullootaa irratti yeroo hunda piroofaayilii keenya irraa ni godhannaa barreeffama adda addaa irratti barreessinaa ofii keenyaaf suuraa qulqullootaa irratti akka barree hojjennee ofii keenyaan of qixxeessina suuraa qulqullootaa wajjin kun gonkumayyuu barsiisa mana kiristaanaa keenya keessatti kan balaaleffatamuu fi sirrii kan hin taanedha jechuudha. Siilii qulqullootaa irratti barreessuun gonkumaa hin danda'amu. Suuraan qulqullootaa kabaja qaba. Kabajaan kaa'uu qabna jedhama. Baay'uliin keenyamee waa'ee suuraa qulqullootaa yookiin immoo fakkii qulqullootaa ammam beekna? Fakkiin qulqullootaa maalidha kan jedhu waa xiqqoo waliin haa ilaallu. Akkasumallee fakkiin qulqullootaa mana qulqullummaa keessatti maaliif barbaachise? Kabajni fakkii qulqullootaadhaaf ta'u immoo agamitti kan jedhu waa xiqqoo irraatii bu'uuraan ni ilaalla jechuudha. Tokkoffaa irratti akka barsiisaa fi sirna mana kiristaanaa keenya keessatti akkasuma iddoo kadhannaatti fakkiin Sillaasee, fakkiin Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, fakkiin giftii keenya Dubaroo Maariyaam, fakkiin qulqullootaa, fakkiin ergamootaa, fakkiin wareegamtootaa, fakkiin abboota keenyaa raajotaa qulqullootaa mana qulqullummaa keessatti ni fannifama, ni kaawwama, iddoo kadhannaa keenyattis ni kaawwama jechuudha. Tokkoffaa irratti suuraan qulqullootaa mana qulqullummaa keessattis ta'e iddoo kadhannaa keenyatti kan inni barbaachisee fi kadhannaadhaaf gaafa jennu suuraa qulqullootaa sana fuuldura dhaabbannee kadhannaa gaafa kadhannu fakkeenyaa fi suuraa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni fannoo irra olee haa fudhannu tokkoffaa gaafa kadhannu rakkoo inni dabarse sana nu yaadachiisa jechuudha.
barumsaaf nu ta'uu danda'a jechuudha. Maaltu irratti raawwatamaa ture? Dhukkubbii inni dabarse sana, rakkina inni dabarse sana, nuuf jecha dhiibuusaa, jecha gonfoo qoraattii kaawwachuusaa, gidiraa inni arge sana hunda yaadachuudhaan kun hundi cubbuu kiyyaaf ta'e jennee laphee qulqulluudhaan gara isaatti deebinee akka nuti of yaadachuudhaan dhiifama gaafachuudhaaf boo'ichaan akka nuti kadhannu nu gargaaraa jechuudha. Lammaffaa immoo suuraa qulqullootaa gaafa ta'u barumsaaf jechuudha. Barumsaaf gaafa jennu suuraa qulqulluun tokko gaafa fuuldura keenya jiru yeroo kadhannaa keenyatti maal raawwate, maal hojjechaa ture, qabsuuraa akkamii, seenaa akkamii keessa darbe, wareegamummaa akkamii fudhate, amantaa isaadhaaf yookiis immoo amantaa isheedhaaf rakkoo akkamiitti irra gahee, rakkoo sanaan booda'u maal argate, dhumarratti badhaasni inni argate maal inni kan jedhu sammuu keenya keessatti yaada. Wanti sun barumsa nu ta'uudhaaf jecha nutis immoo cubbuurraa fagaachaa waan sana yaadaa kadhannaadhaaniin yaa Waaqayyo ati dhiifama nuuf godhi jennee kadhanna jechuudha. Waan yaadaa turre, waan hojjechaa turre, cubbuu hojjechaa turre yaadanne jechuudha. Namni kun amantaa isaatti jabaachuudhaan Waaqayyotti amanuudhaan yeroo hunda sagadaaf kadhannaadhaan waan jiraateef qabsuuraa inni gaggeesseen dhumarratti gonfoo jireenyaa argate. Ani immoo cubbuu hojjedheetiin yakka raawwadheetiin immoo adabbiin natti dhufuu danda'a. Kanaaf dhiifama naa godhi akka nama qulqulluu kanaa na taasisi jennee kadhannaa keenya keessatti jabaannee gaafa nuti dhaabbannee kadhannaa godhannu barumsa guddaa nuuf ta'uu danda'a jechuudha. Hubannoo guddaa nuuf kennuu danda'a jechuudha. Inni biraa siilii qulqullootaa kan nuti fayyadamnuu fi qabsuuraa yookiin immoo seenaa nama sanaa yaadachuudhaaf, seenaa qabsuuraa sanaa, seenaa qulqulluu sanaa yaadachuudhaaf jechuudha. Seenaa inni keessa dabarse sana jalqaba akkuma kaase wanti inni keessa darbe, qormaan inni keessa darbe nuuf immoo maal ta'a? Barumsa guddaa nuuf ta'a jechuudha. Daandii sana qabannee akka nuti deemnu nu gargaara jechuudha. Nu hutuba amantaa keenyatti nu cimsa jechuudha. Hamaa hojjechuudhaaf, cubbuu hojjechuudhaaf yoo yaadnellee seenaa nama qulqulluu sanaa yoo yaadanne ammeenya kanarraa deebinee qulqullummaadhaan akka nuti jiraachuu dandeenyu nu gargaara jechuudha. Inni biraan immoo sugaa argachuudhaaf gaafa jennu macaafa qulqulluu irratti namni maqaa qulqulluu tokkootiin dheebotaa dheebuu baasee gatii nama qulqulluu sanaa argata jedha. Kanaafiyyuu fakkii nama qulqulluu sanaa, seenaa nama qulqulluu sanaa yaadachuudhaan nama tokkoo fi maqaa qulqulluu sanaatiin yaadannoo yoo goone fi gatii nama qulqulluu sanaa ni arganna waan ta'eef iyyuu kun immoo bu'uura macaafa qulqulluutiin waan ta'eef faayidaa guddaa nuuf kenna waan ta'eef kanaaf ni fayyadamna jechuudha. Fakkii qulqullootaa kana akka nuti fayyadamnu mana keenyattis akkasuma immoo iddoo kadhannaatti akkasuma mana qulqullummaatti akka fayyadamnuu fi macaafni qulqulluu ni deeggara yookiin immoo ni eeyyamaa kan jedhu yoo ilaalle eeyyeen ni deeggara, eeyyeen ni eeyyama jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaa gaafa laallu seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 29 irraa kaanee gaafa dubbisnu kiruubeel isa tokko fiixee gara tokko irratti, kiruubeel isa tokko immoo fiixee gara biraa irratti kaa'e yookiin immoo tolchi jechuudhaan Waaqayyoon Musee ajajeera jechuudha. Akka inni suuraa qulqullootaa kana tolchu, akka inni suuraa ergamootaa kana tolchu kiruubeel, suraafeel warra jedhaman kiruubeel jedhee kaa'eera jechuudha macaafa qulqulluu keessatti. Isaan kun kiruubeel, suraafeel warreen jedhaman gartuu ergamootaa keessaati isaan tokkodha jechuudha. Kanaafiyyuu mana qulqullummaa keessatti Museen akka suuraa isaanii kaasu, akka inni suuraa isaanii kaa'u, isaan booddee immoo taabota Waaqayyoo gidduu sanaan akka inni kaa'uudhaaf qabu yookiin immoo akka inni kaa'uu qabu macaafa qulqulluu keessatti jalqaba irratti Waaqayyoon ajajaatiin Museetti himeera jechuudha. Sirni kun achi kan fudhatamee hanga har'aatti kan itti fufee jirudha jechuudha. Macaafa moototaa isa tokkoffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 29 irratti gaafa dubbisnu egaa Salamoon mana qulqullummaa sana erga ijaaree xumuree booddee keessa fi ala isaa suuraa qulqullootaa keessaa suuraa kirubeelii fi suraafeeliin akkasumallee muka meexxii fi daraaraa hojjisiisuudhaan mana qulqullummaa sana keessa fi ala isaa ni miidhagse ni tolchee jedha. Kanaafiyyuu egaa wanti amma mana qulqullummaa keenya keessatti raawwachaa jiru ababaan garaagaraa mana qulqullummaa keenya keessa taa'uu fi akkasuma mukeen meexxiin suuraan qulqullootaa nuti fayyadamnu sirna kaleessa abbootii keenya irraa dhufee fi macaafa qulqulluu keessatti kan katabamedha malee wanta haaraa miti jechuudha. Kanaan wal qabachuudhaan namoonni tokko tokko suuraa qulqullootaa gaafa nuti mana qulqullummaa fi mana keenya itti fayyadamnu akka nuti waan waaqeffannu itti fakkaata jechuudha. Suuraa qulqullootaa nuti hin waaqeffannu, nuti kan waaqeffannu Waaqayyoodha. Garuu qabsuuraa isaan gaggeessan, hojii isaan hojjetan, tagaadiloo isaan raawwatanii fi seenaa jireenya isaan keessa darban yaadachuudhaaf kabajnii fi ulfinni waan isaaniif maluudhaaf ክብር ለሚገባ ክብር ስጡት ከበጀ ወራ በርባችሱዳፍ ከበጀ ከና ጀዴ መጽሐፍ ቁልቁሉ ረት ወንተ በሬፈሜ ፍዩ
kabaja kanaaf ulfina waan qabaniif kabaja waan qabaniif ni kabajna ni jaalanna jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti yoo dubbisne mootota biyya lafaadhaaf iyyuu kabaja akka kennuu qabnu ni dubbata jechuudha. Mootota biyya lafaa warra waa'ee addunyaa raawwatan warra waa'ee addunyaa hojjetanii fi kabaja kan kenninu yoo ta'e walii keenyaaf kabaja kan laannu yoo ta'e suuraa keenya kabajnee fireemiidhaan kan keenyu yoo ta'e suuraan qulqullootaa warreen jireenya isaanii keessatti cubbuu kan hin hojjenne yakka kan hin hojjenne yeroo hunda jireenya isaanii guutuu waaqayyo wajjin kadhannaa soomiif sagadaan kan dabarsaniif kabaja yoo laanne maal rakkoo qaba kan jedhu miira namummaatiin yoo yaanne gaafii isaadhaaf deebii ofiimaa keenyaa deebisuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu suuraan qulqullootaa yookiin fakkiin qulqullootaa mana qulqullummaa keessatti kan inni taa'e sirna kanarratti bu'uureeffamuudhaan malee suuraa qulqullootaa ortodoksiin waaqeffachuudhaaf miti jechuudha. Dabalataan jechuudha suuraa qulqullootaa barumsaaf gaafa jennu fakkeenyaaf namni barreeffama dubbisuu hin dandeenye tokko suuraa qulqullootaa ilaalee waa'ee qulqulluu sanaa hubachuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo fannoo irratti fannifamee jiru sana yoo ilaale namni dubbisuu fi barreessuu hin dandeenye tokko gidiraa inni arge waraannamuusaa gonfoo qoraattii kaawwachuusaa nuuf jecha dhiiguusaa nuuf jecha madaa'uusaa kabalamuusaa mismaaraan waraannamuusaa ni arge jechuudha. Kana jechuun barumsa guddaa argateera jechuudha. Osoo hin dubbisin osoo barreessuu hin dandeenye namni kun suuraa sana ilaalee maal ta'e barateera jechuudha. Hubannoo amantaa cimsateera jechuudha. Kanaafuu suuraan barumsaaf nu gargaara kan jennuuf kanaafidha. Inni biraan immoo jaalala abbaa sanaa akka nuti qabaannu nu taasisa. Fakkeenyaaf suuraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos oolmaa inni nuuf oole fannoo irratti wanta inni ta'e sana erga argine booddee kun hunduu nuufidha kun hunduu anaafidha jennee waa'ee keenyaaf madaa'uu isaa erga yaadanne jaalala guddaa akka isaaf qabaannu nu taasisa jechuudha. Akkasumallee suuraa qulqullootaas gaafa laallu wareegamummaa isaan dabarsan yoo ilaalle amantaa isaaniidhaaf jecha wareegamummaa kana waan namni baachuu hin dandeenye baatan. Fakkeenyaaf kan akka ijoollee sadan Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eliin mootichi Baabiloon amantaa isaaniif jecha amantaa keessan dhiisaa ganaa xaawwitiitti amanaa jennaan nuti amantaa keenya hin gannu hin dhiisnu jedhanii waaqayyotti waan amananiif ibiddatti darbatamanii waaqayyoon immoo amantaa isaanii ilaalee isaan oolchee nutis jabeenya kana qabaachuudhaan seenaa isaanii yaadachuudhaan amantaa keenyatti yoo cumne waa hamaarraa ooluu akka dandeenyu nu barsiisaa jechuudha. Suuraa qulqullootaa gaafa laallu barnoota guddaa kan nuuf dabarsu ergaa guddaa kan nuuf dabarsu waan ta'eef manni qulqullummaa keenya suuraa qulqullootaatti kan ishiin fayyadamtuuf kanaaf fakkeenyaaf Abuna Phexros yookiin immoo Magarsaa Badhaasaa siidaa yookiin immoo suuraan fakkiin isaanii piyaassaatti jechuudha Goorgisiitti ka'ee sirriitti addabaabayii irratti ni mul'ata jechuudha. Suuraa sana gaafa arginu fakkeenyaaf maal yaadanna? Suuraa sana gaafa arginu jechuudha wareegamummaa isaan fudhatan yaadanna, qabsuura isaan fudhatan sana yaadanna jechuudha. Asirratti shugguxiin ni jira jechuudha. Zinnaara waan jedhamu yookiin immoo sansalataan immoo mudhii isaanii hidhatanii kan isaan jiranii jechuun amantaa kiyya dabarsee hin laadhu saba kiyyas biyya kiyyas dabarsee hin gurguru hin laadhu jechuudhaan xaaliyaaniidhaan wareegamuu isaanii qabsuura isaan dabarsan kan nu yaadachiisuu fi cimina amantaa isaanii fi jaalala biyya isaaniidhaaf qaban kan nu barsiisu waan ta'eef jechuudha. Yaadannoon isaanii kan taa'e suuraan isaanii kan taa'e jechuudha. Kanaafiyyuu maal argine achirraatii barumsa guddaa arganneerra jechuudha. Namni faayidaadhaaf jedhee karaa adda addaatiin yoo jijjiirame illee isaan garuu amantaa isaaniidhaaf dhaabbachuudhaan faayidaan biyya lafaa osoo isaanii hin gooyyomsin amantaa isaaniif akka dhaabbatan nu agarsiisa jechuudha. Hojii duuka bootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 26 immoo yoo dubbisne qulqulluun Phaawulos huccuudhaaniin yookiin immoo maarrabii isaadhaan uffata isaadhaan dhukkubsattoota fayyisuu isaati kan nu agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf osoo suuraa yeroo inni dhukkubsattoota fayyisuu kaasnee Phexrosin lafa goone maal baranna salphaatti jechuudha. Suuraan kun kan inni nu barsiisu Phaawulos dhukkubsattoota uffata isaadhaan fayyisuu isaa nu agarsiisa jechuudha. Kuni barumsa nu dabarsa, ergaa nu dabarsa jechuudha. Waaqayyoon karaa qulqullootaatiin waa guddaa hojjechuu akka danda'u, karaa qulqullootaatiin waaqayyoon bulee wanta hin danda'amne akka hin danda'amu taasisuu akka danda'u kan inni nu agarsiisu jechuudha. Hojii duuka bootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irratti immoo qulqulluun Phexros gaaddidduu isaatiin dhukkubsattoota fayyisuu fi hafuura hamaa jinnii baasuu isaa nu agarsiisa jechuudha. Gaaddidduu isaatiin ilaala jechuudha. Suuraa isaatiin miti gaaddidduu isaatiin maal baasaa ture? Jinnii baasaa ture, hafuura hamaa baasaa ture, seexana baasaa ture jechuudha Phexros. Kana jechuun wareegamummaa isaan taasisaniin waaqayyoon qulqullummaa hanga kana gahu kabaja amma kana gahu isaanii kenneera jechuudha. Nuti immoo kanaafidha jechuudha suuraa qulqullootaa kan nuti qabannuuf yookiin immoo kan fayyadamnuuf jechuudha. Barumsa guddaa nu dabarsaa, ergaa guddaa nu dabarsaa, suga guddaa of keessaa qaba waan ta'eef. Amma
Gaaddidduun Phexros jinnii kan baasu yoo ta'e dhukkubsattoota kan fayyisu yoo ta'e suuraan isaa maal godha kan jedhu yaaduu danda'u dura jira. Uleen Musee galaana Eertiraa addaan kuteera. Erga ta'ee suuraan qulqullootaa dhukkubsattoota fayyisuu akkamitti dadhaba jennee yaaduu danda'u dura jiraata jechuudha. Akkuma uleen Musee galaana Eertiraa addaan kute akkasuma har'as suuraan isaa waa guddaa hojjechuu danda'a jechuudha. Waan ta'eef kanaaf mana qulqullummaa keenya keessatti kabaja isaaniif maluuf keenye mana qulqullummaa keessatti iddoo kadhannaatti kan fayyadamnu fuuldura dhaabbannee kan kadhannuufis kanaafidha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti suuraa qulqullootarraa waa hedduu barachuu dandeenya, sugaa argachuu dandeenya, hojii fi qabsuura isaan gaggeessan ilaallee amantaa keenyatti cimuu dandeenya, kenna hafuura qulqulluu argachuu dandeenya, barnoota guddaa argachuu dandeenya jechuudha. Suuraan mana qulqullummaa keenya keessatti hojjetamu qalama adda addaatiin kan bocamuu fi mana qulqullummaa keenya keessatti sirna mataasaa kan qabudha jechuudha. Manni qulqullummaa keenya suuraa qulqullootaa malee suuraa warreen biroo guutumatti kan hojiirra oolchinee fi mana qulqullummaa keessatti kan hin fayyadamnee fi kanaafidha jechuudha. Qabsuura isaan gaggeessan ilaaluudhaan, madaaluudhaan, macaafa qulqulluudhaaniin seenaa kaawwame wajjin wal bira qabuudhaan wantichi mana qulqullummaa kanaaf ergaa dabarsaa dhugaadha itti amanuudhaan ergaa dabarsa jechuudhaan erga yaadamee fi mirkanaa'ee boodaadha jechuudha. Seenaa nama qulqulluu tokko suuraadhaan kan inni kaawwamu jechuudha. Egaa walumaa galatti suuraan qulqullootaa bakka hunduma kaawwamuu qaba, akkaataa hundumaan itti fayyadamuu qabnaa kan jedhuuf miti jechuudha. Suuraan qulqullootaa bakka hunda kaawwamuu hin qabu. Suuraan qulqullootaa mana qulqullummaa iddoo kadhannaati kan inni kaawwamuu qabu. Iddoo itti sagannu, iddoo itti kadhannuu fi mana qulqullummaa keessadha kan inni kaawwamuu qabu. Kanaan ala jechuudha. Garuu yeroo ammaa kana namoonni baay'een suuraa qulqullootaa bakka hin malleef kaa'uudhaatiin suuraa qulqullootaa bakka adda addaatti mul'isuun kabajaa fi ulfinni suuraan qulqullootaa qabu xiqqeessuudhaaf kan hojjetanii fi keessa isaanii hafuurri hamaan bulee mormii suuraa qulqullootaadhaaf qaban yookiin immoo kabaja qulqulluu sanaadhaaf qaban hir'isuu kan yaadaa jiru jechuudha. Qulqulloota irraa wanti hir'atu hin jiru, garuu isaanumatti hir'ata. Warreen waa'ee kana hin beekne immoo isaanuma laaluudhaan waan isaan godhaniif gaarii itti fakkaatee gochuudhaaniin osoo hin beekin dogoggora guddaa keessa kan galan hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Kanaafiyyuu kanaan dura osoo hin beekin karaa adda addaatiin suuraa qulqullootaa karaa hin malleefitti kan fayyadamaa turre viidiyoo kanarraa barachuudhaan kanaan booddee qalbii keenya jijjiirrannee waa gaarii hojjechuu akka qabnu ergaa isinii dabarsa. Warreen immoo callisanii suuraa qulqullootaa xiqqeessuudhaaf hin barbaachisu jechuudha. Macaafa qulqulluun akka barbaachisu kaa'ee osoo jiru gaaddidduun Phexros dhukkubsattoota fayyisee osoo jiru suuraan isaa immoo amma humna akka qabu osoo beekuu danda'anu isa kana dhiisanii dhugaa jiru awwaalanii daandii daabiloosiin qabatanii warreen deeman immoo waaqayyoon qalbii isaanii isaaniif haa jijjiiru, waaqayyoon isaaniif haa dhiisu jecha isaaniif kadhannaa gochuudhaaniin nuti immoo isaan ilaallee baduu osoo hin ta'in mana qulqullummaa keessatti yaadannoo yookiin seenaa isaan taasisan yaadachaa kabajaatiin suuraa qulqullootaa kaa'uu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf egaa seenaan mana kiristaanaa keenya bifa kanaatiin suuraa qulqullootaadhaaf kabaja qabaachuu kabaja kennuu akka qabnu nu barsiisti jechuudha. Barnoota irraa waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Viidiyoo kan biraadhaan walitti deebinutti nagaan tura. Sheer gochuudhaan viidiyoo kana immoo laayik gochuuf hin dagatina. Galatooma ulfaadhaa. Wasalaatu alaikum.